Otoo mana arrabsu natti hime ani koo akkamittiin yaadi osooti ta'e ani akkamitti akkan ishee jaalladhuuf akkamitti akkan isheetti miidhame beektaa ati. Amma immoo deebi'ee bifa obbolummaatiin akkamittiin wajjin ta'uu danda'a. Inni immoo amma akkamiin moosh? Hara ofiisaa nagaadha. Nagaadha garuu otoon isa ta'ee ani akka kootti inni cimaadha yoo amma kanaan otoon akkasaatti akkasaan ta'ee ani bichaa waan hin godhu rabbiitu beekaa dubbachuu hin danda'u. Hai ummata qashtee akkam jirtu nagaa keessanii iddoo jirtanitti nageenya keessan badhaadha haa ta'u egaa an soorettiidha badeera sintaa zabeera garuu baddeertattaniitillee nan gaafanne bakka waa baay'een isinirraa eegayyuu namni na iyyaafate tokko hin jiru jechaadha. Egaa amma waa maraafuu deebi'eera yeroo darbee Abii Gofaanaa viidiyootti gargar baane argitaniirtu na waliin argine eddasii waliin argine baatii torbee tokkoon guutu. Torbee tokko waan akkasii ni guutadhe yaada I think yaa na guyyicha dhugaa dubbachuuf jechuun waan hin eegne wayii ture eddasii garuu waan qoosaa natti fakkaachaa ture iyyuu dhachaadha waan sirees ta'ee natti hin fakkaanne dhuguma haasaan seenes sababni isaatis amniif Abiigoon iyyuu eega wal barree naannoo ji'a afurii waan akkasii dhamti na gidduu kanatti immoo osuma nuti waliin hojjannu naamna gidduu kanatti dubartii wayii ergasii yoon itti yaadu jechaadha. Gidduu kanatti dubartii wayii jirti isheedhaa jecha sifaana hojjechuu hin danda'u naamna jechuunsaa qoosadhuma wayii natti fakkaate jechaadha. Sa'aatii sana garuu dhuguma sarpiraayiz ta'eera waanuma hin eegne gatii ta'eef jechaadha. Na wanti isin dhibu erga guyyaa saniiti Abiigoo argeen beeku faanallee dubbadheen beeku jechaadha. Na echuma akka lixayyuu quban qabu giraana gabba'een isiniin jedha. Because waanumtu amma miila lama keessan jira. Tokko dhugaa ta'uu danda'a dhugaa taana nu bada mitiire lammataa immoo maybe piraankiillee ta'a yoo chaalenjiin humna akkamiyyuu nu gidduutti uumame maybe na barbaaddi moo achumaan callistee haftii waan jedhu wayii yaadetti immoo kana dalagaa jedheetis yaadan jira waa maraafuu meeqoo hiriyaasaa waamin jira jechuun akkuma itti inni na salacha'e mucaan baay'isa yeroo mara haaja waamufu ijibbaata jedhee yaada na isa waamee waan inni keessa jiru mee irraa qulqulleeffadha. Because argeen beeku akkasitti immoo na jalaa badeen beeku walitti bu'iinsi akkuma jirutti ta'e yeroo mara hagas walirraa fagaannee wal faana waliin bilbilin osoo maaliin jedhin hagas turree hin beeknu. So kana wanni jiruun isiniin jedhamee waan ta'u hunda isaa waliin laallaa maaltu akkasa mudate wanti kun dhugaadha moo soba piraankiidha moo beekata akkas godhe moo akkanan isa barbaacha naqamoo naquusan laallachuudhaaf akkas godhe waan jedhu walumaan laalla. Mee hiriyaansaa gaafa dhufe immoo waan inni nuun jedhu laalla jechaadha. Walumaan haa eegnu mi'a mucaan dhufutti. Na gurbichi dhufaara laalan jiraan already. Waan innumtuu amma maallaan jedhaa diraa rabbiti yeroo mara akkuma waametti. Abtee akkam abboo jirta? Fayyaa? Nagaa? Jirta? Jirra. Nu gattan immoo. Raasin hin ganne. Abbaan taate yoo bade faanuma baddatis. Yoo dhufe immoo faanuma dhufta. Maal goota reega nama wajjin jiraattudha kana. Miti malee miti bakka oolan irraa bakka bulantu caalaadha Oromoon gaafa ammaa. Nagaadha miti ati. Jirra. Kam turtii? Si jira dhugaa. Jiranis. Si babbareede maanni. Na ishee maal? Si fudhachuufi? Na fudhachuuf natti fakkaata. Si jibbaachisne miti garuu yeroo mara si waama. Rakkoo tokko hin qabu. Kan yaadda inaati. Waan tokko si yaaddisi. Tole yeroo mara Abii Gofaanaa haala kamiin akka gargar baane yaadattadhee yaada. Bikasitti waraabaa ture gati ta'e. Kaameeraa maanii hojjetaa ta'e. Nan beekee sirriidha. Na bitaanatti gale beektaa waa lama yaada jechuun guyyicha sarpiraayiz ta'eera dhugaa rabbii dubbachuuf jechaadha. Because waan haaraadha. Jechuun ta'uu malas ta'uu dhiisas jedhee ta'u yaadne guyyicha bakka dhuguma dheetanan fudhadheeyyu. Eddasii garuu ani Abiigoon iyyuu eega wal barri naannoo ji'a afurii waan akkasiidha. Na yeroo hunda walumaan jirra wal lollurree maal jennurree deebinee walumaan jirra. Gaafa inni bilbila na cinaarree taa'ee haasa'u wayii hin argine. Jechuun jira miti akshinii namni nama biraa jaallate wayii mul'isu wayii waan akkasii irratti hin argine eddasii gaafa yaadochaadha. Na yeroo akkamiitumaa hiriyaa baafatee yeroo akkamiituma immoo yeroo faana dabarsee yeroo akkamii walitti dhufanii amala walii baranii ammanumatti immoo isheen naafti nafaana hojjechuu hojjaanumti keenya kun haa dhaabbatu jedhee dubbachuunsaa bitaanatti gale. Because akkuma siin jedhu walumaan jirra qaama nu sadanuu akkumaatu beektu yeroo baay'ee walumaan dabarsinaan
Na waa laman shakke tokko maybe dhugaa ta'uu danda'a. Dhugaa ta'uu danda'a mamiin jedhu persentii 5% 95 garuu maybe immoo ani yoonni taateewwan kamiyyuu ni gidduutti dhalatanii na barbaacha dhufti moo dhuftu achumaa nafti isa jedhu san immoo gargar baafachuudha fedheetis immoo na yaada. Waa hedduu yaada baay'isawee. Innaa nu lamaan gidduutti immoo waan dhalatu situ beeka jechuun actually isa bira wanta jiru situ waliin jiraata gatii ta'ee fi waan jiru hunda isaa situ beekan dhugaa ta'uu soba haa ta'uu maalirraa akka inni jiru waan hunda situ beeka. Anam edda guyyaa saniiti argeetis hin beeku walii bilbilleetis hin beeknu even tiktaakii dhumatti irrattirree isa argee hin beeku jechaadha. Na tokko nagaa isaatii lammataa immoo innumtinni gochaa ture sun kuni dhugaadha moo sooretti jechuun naagaluu dide dhugaa waaqa lafa. Amma asitti dhugaa jiru sitti mufi inni hiriyyaan qabadhee maal siin jechaa ture hiriyyaan jirtu tokkollee hin jirtu soba sobee ture jechuun annan beekamni ree wajjin hin jiraadha waan ta'eef hiriyyaa qabatee tokko hin qabu. Dhugaa moo? Dhugaa jechuun ani akkas jedhee akkasitti himu kana osoo dhaga'ellee baay'ee akka naatiin hin tinine dhubeettatis. Bareedaadha dhugaa diraamaa bareedaa jalqabeeshi. Gaggaafadheen ture amma kanneen aloolus beektaa yeroo waan akkasii gaafadhu kanaan durallee amma akkan gatii kaffale beektaatis. Beeka dhugaa. Yeroo walitti bu'umsi gidduu keessanitti ta'u maaf akkas ta'a maaf akkas gootaati wanti kun sirriidha jedhee yeroon isa gaafadhu maaltu si dhibee waan akkasii keessa hin galiin baqa amma jedhutti illee ga'eera jechuudha. Otoo wajjin jiraannu mana tokko keessa nama wajjin jiraatu jechuun nama rakkoo waliis waan hundumaas wal faana hirmaatudha minire. Yeroo waan akkasii gaafadhu hammallee wanta maaltu si gashee dhiisifaa jedhee. Tarii immoo amma wanti hin beekne immoo jira reelaata moo waan si dhibsee. Akkamitti waan isaa wallaali. Na maaliif immoo kana uumuun barbaachiseera immoo maaliif kana gochuun barbaachiseera immoo erga hiriyaa dhugaan qabaannetti akkana gochuun isaa serious ta'ee egaa dhugaan taane namni akkamitti sobaan serious ta'ee too akkasitti miira aarii keessa galee too immoo dubbatare. Egaa inni anaaniyyuu bitaanatti gala bakka ilaalaan ture wanta hundumaa beekaa yeroo akkasiin jedhees nan beekamni hiriyyaa hin qabanne waan sirrii sitti himan hiriyyaa qabu tokkollee hin qabu wanti jiru tokkoyyuu hin jiru jechuudha. Karaa kanaa hin shakkii tokkollee akkati qabaattu. Jechuun taargeetti dhuma isaan immoo wallaalaa rammoo amma egaa hiriyyaa hin qabatinitti osoo hojjaan kun anaan na miidha ta'e meebii maatii kiyya irratti dhiibbaa fidaa jira soo ta'e anaaf jecha akkas godheenna. Amma immoo maaliif akkas gochaa jirare immoo anamma dhuguma inni akkas naan jennaan dhuguma se'ee meebii dhuguma taalaa ta'e bilbila isaa irrattis bilbilee hin beeku isayyuu yaafadhee hin beeku nu har'a viidiyoos wal faana gadhiisnee hin beeknu erga guyyaa saniitu uummanni iyyuu baddaniirtu jechaara akkuma beektu jechaara. Na amma bitaadhuma natti gallaana meeqoo inni haada wal faana jiraatufu waan wallaaluun qabadhe siinsi waame. Sayyuu sodaachan si waame. Ara kan koo rakkoo tokko hin qabu yoo manaan si bira dhufu waan akkasiif argee baay'ee natti bu'a malee rakkoo tokko hin qabu maalidha gaafadheen ture sossobee ma gaafadheera maalidha qoyi rakkinni jiru hafuramu baqa dhiisi baqaati hundumaa isaayyuu obsuun gaariidha wanta hundumaa isaayyuu walitti taasofne kan furmaata ta'uufinnaa jedhee gaafadhee osoo mana deekamu maaliifan akkas godhe siin jedhan innaa maalidha beekte akka kanatti wajjin turree bifa achuun ilaalchan ani isheef qabu ilaalcha jaalalaa ture. Amma immoo deebinee gaafa obbolummaa taanii viidiyoo hojjennu maal isti atumti karaa kee utuu ati bakka koo buute maal jettaa si danda'ama konfortii si laata tursi ta'e. Jechuun ani numan ishee jaalladha jaalalaan isheef qaba malee bifa obbolummaa maal isa isheen jettee akkasitiin itti fufna jette. Isheen garaa masharraa waanuma dhugaa isaa turte ani immoo natti hin tolu bifa akkasiitiin akkamittiin inni asseepti godhuu ishee baana obbolummaa hin barbaannee fi obbolummaa hin barbaannee fi nan miidhama waan ta'eef miidhaa akkasii keessa immoo galuu hin barbaadu kanaafiyyuu akka keetti bakka koo bu'iitii yaade ati akka keetti utuu si ta'e nama tokko utoo jaallattu bifa jaalalaan utoo laaltu akkamitti gara obbolummaatti qayyarte viidiyoos wajjin hojjettaa gwaaddanyaa taate hiriyyaa taate akkamitti itti fufuu dandeessaa bifa jedhu waan akkasii natti kaase. Deebi'ee illee anumatti illee bitaa natti galee jechuudha. Karaa tokko yeroo ilaalu innis miidhamuu danda'a. Jechuun nama miniire miidhamuu danda'a. Maaliif si jaallata waan ta'eef osoo si jaallatu immoo fakkeessii si faana itti fufaa laata kan jedhamu baay'ee ulfaata. Ofiisaas hin miidhama. Atis immoo yoonni bifan taaniin otoo obbolummaa jettanii jirtanii yeroo bifan taaniin si ilaaleessi akkamitti yaaddate ofuma kee otoo si ta'e illee. Jechuun inni maasirriidha mee garuu ana akkasitti amma waan hundumtuu naan galle dhugaa qaalafaa dubbachuuf.
Anatti illee himuu danda'a waa hedduu naan jedhee ibsee natti himuu danda'ani garuu akkamitti akka naan galle dhugaa ammayyuu bitaanatti galaa jira bakka wanti kun. Sirriidha inni manaan si amanaani bakka nan beeka isa kana wallaalee osoo hin taane haalli isaa isatti sin ulfaata. Yoo inni dhufee otoo si faana bifa akkasitti wajjin turtan innis immoo baqachuun ati beekta miniree akkamitti akka inni si jaallatu amma akka inni miidhamaa ture beekta. Beekamaas. Akkas otoo si jaallatu immoo deebi'ii bifa obbolummaa deebi'ee bifa hiriyyummaatiin itti fufnaan baay'ee ulfaata akka kootti. Ani baay'izawee viidiyoowwan hedduu walfaanaa hojjanneera eddasiitii. Na bakka jechuun miirumti akkasii keessaa badeera noormaaliidhuma jedheen yaadaa ture malee stiil nama akka inni miira akkasii keessa jiru hin beekne dhugaa rabbii dubbachuuf. Akkasuma keessa jira gaan immoo nan beekaa rakkadheen hin gaafadhe bakka maaliidha rakkoon kee homaan ta'uu bakka dhiisii obsii takkaamatti bakka of keessaa kutadhumeeti ofii kutannoo qabaadhu jedheen nan isa gorseenaan. Otoo mana arrabsuu natti hime ani koo akkamittiin yaadii osooti ta'e ani akkamitti akkan ishee jaalladhuuf akkamitti akkan isheetti miidhame beektaa ati amma immoo deebi'ee bifa obbolummaatiin akkamittiin wajjin ta'uu danda'a akkamittiin wajjin haasa'uu danda'a fakkeessee immoo sobaan osoon ishee jaalladhu sobaan akkasitti itti fufa osoon jedhe naan danda'amu fakkeessuutti hin beeku ani maal godhi naan jettaa naan jedhe bakka saaruun budu anumaan iyyuu deebi'ee bitaa natti gale. Innaa mee atamma maal na gorsitan aan jechuun maal godhu? Akka kootti maal yoo ta'e anaaf gaaffii natti ta'e anumatti iyyuu atis isti mee maal jettaati immoo akka keetti yoo maal godhee furmaata ta'a kan jettu yoo ati naa deebiste anis immoo sarratti hundaa'ee sitti hima sanaa booda immoo wanta ta'u goona jechuudha. Dhugaama wannumti ati natti himte kuniyyuu si jammar jalqaba isaanii confused ta'een jira kanamoo kana yaada lama keessan ture amma immoo cirumaa yaaduma lamaan san immoo waanuma faallissu wayiidha kanatti natti himte jechaadha. Amma ammatti waan murteessu kana sanidhee wanta furmaatanii ta'a jedhee dubbadhu hin qabu jechuun bitaanatti galaa jira maal gochuu akka hin danda'uyyuu hin beeku maybe yeroon booda furmaatanii ta'a laata jedhee waan yaade wayii yoo jiraate malee. Amma ammatti hin beeku dhugaa rabbii dubbachuuf. Inni immoo amma akkamiin moosh? Ara ofiisaa nagaadha garuu akkasittiin immoo hamma yoomitti immoo itti fufaree ammas. Amma akkoo akkis taananii akkoo miiruma akkasii keessa jira taananii ammayyuu walitti dhiyaachuun keenya akkasitti isa yaafachuun kooyyuu isaaf dhiibbadha. Akka yaadutti jechaadha. Ani immoo akkamitti akkan fudhadhee sitti hima. Amma isa bira rakkoon isa bira jirurra rakkoo si bira jirutu salphaadha. Maaliif kan isaa inni jaalala dhugaama si jaallatee masitti siqee obbolummaadha minire. Kanaaf iyyuu kan isaa baay'ee ulfaata. Ati immoo karaa keedha kan inni furamaa deemuu danda'u. Akkamitti furmaata ta'a ati akkamittiin akkati isa sappoortii isa goote jechuun yeroo sappoortii yeroo hin jedhu yaada isaa hubattee fi mucaa kana yoo akkam godhe immoo miira kana keessaa baasaa akkam yoo godhe furmaanni dhufaa. Hamma koolaa namni nama jaalatetti gaafa sixxuu jaalalli isaa attuma cimaa deema. Waa'umayyuu yoo gooteef immoo waan ati gootuuf sanii waanuma guddaa wayii godhe moo akka jaalalli isaatti dabalu gootan malee ani hin beeku boo ani waan akkanaa kana dhugaa rabbii hin beeku. Ani akka kootti baay'ee ulfaata. Otoon isa ta'ee ani akka kootti inni cimaadha yoo amma kana otoon akkasaatti akkasaan ta'ee ani bichaa waan hin godhu rabbiitu beeka dubbachuu hin danda'u garuu cimaadha dhugaa baay'ee cimaadha jechuun jaalala jechuun maal akka ta'e baay'ee ulfaata. Anis immoo yeroo isin akkasitti walirraa siiqxanii teessanis natti hin tolu. Innis yeroo achi akkasitti yaaddi isaa meeqa hiramee yoon obbolummaatti fufee hin ta'a laata yoon jaaladhe immoo ishinaan jettu. Osoo immoo yeroo dhumarree immoo walii ilaalne immoo ammana ila amma torbee tokko an akkasii guunneerra miti. Ammas yeroo osoo callisee maybe miirri kun raabadaa namni wal baruudha miti jaalalli taateewwan wal faanaa taasistutu. Jaalalatti jijjiiraa miti gaafa immoo walirraa fagaadhu miirri sun badaa deema natti fakkaata akka nan yaadutti ammas immoo callisuu laata immoo jechaan immoo jira immoo akka jettan immoo yaadu maybe yoon callise immoo ammas torbee biraarraa fagaadhe akkasumatti gaafarraa fagaadhe miirri isaa sun hin badadhe yaada gidduu kanatti inni illee nama biraa barachuu danda'a hin beeku akkasii yaada. Nama biraa isa baruu maal jedhu karaa koo ani akka kootti sitti himaa namni inni baree tokkollee hin jiru namni beekullee tokkollee hin jiru jechuudha. Inni sobadha. Isa kanatti namani nati bakka. No, osoo hin jedheen amma son irraa fagaadhe
miirra naaf jiru kun badee nama biraa afaan osoo wal baree immoo irra caalatti jira miti miirri amma naaf qabu kuni sirriitti dismiss ta'aa deema yeroo irraa fagaadhu laata ammas jechuudha. So anis kanaaf iyyuu maaltu immoo furmaata ta'a? Furmaata kan ta'u maal? Ani beeku dhugaa waan bitaa namatti galu eegan. Kanaaf anillee bakka jechuun wanti hundumtuu bitaa natti gale bakka wanta yaadu yaalii nan godha yeroo inni sirraa siiqee taa'u natti hin tolu yeroo atis nurraa siiqxee sirraa siiqxee teessu baay'ee fokkisaadha hin dabbara bakka miirichi miira hin taanedha bakka siifis hin ta'u isaafis hin ta'u bakka wantichi wanta baay'ee nama jibbisiisudha. Akka kotti maaliin yaada beektaa? Bakka isaa yeroo yaadu akka namummaatti siitiinis miidhuu barbaade osoo hin taane innis akka miidhamuu barbaade osoo hin taane gidduu keessan akka hiriyyummaatti osoo immoo ati itti deebitee wal jaallattanii maal rakkoo maalii qaba ishi rakkoon jiru maal dha'ee dhugaa akka kootti akkasitti yaada. Kan amma dhugaa rabbii dubbachuuf kana sanii jedhee murteessuu hin danda'u jechuun waan lama yaadaa ture amma waan itti dubbatte immoo waanuma lamaan sayyuu faallessuu jechaadha. Amma kan sanii dubbachuus murteessuus furmaata jedhee waan haasa'uus hin qabu akkuma jalqaba irratti siin jedhe. Jechuun maatiin himti keenya iyyuu amma bitaa nu faana galaa jira dhugaa waaqaa dubbachuuf jechaadha. Ani hin beeku. Maybe itti yaada hin beeku jechuun waanuma jedhu iyyuu hin beeku dhugaa waaqaa lafaa dubbachuuf. Waan ta'u mee gara fuulduraatti waliin ilaalla. Isin immoo maal jettu mee yaada keessan comment section irratti barreessaa. Jechuun ati ani sumatti murteessa. Sumatti murteesseen baqa maaliifi furmaanni si bira kaa'e jechuun miidhamaan ati kanatti jaallatu jaalala obbolummaadha miniidha. Inni kan inni si jaallatu jaalala dhugaadha jaalala hiriyyummaa. Kan inni si jaallatu isaan na jaallate miti osoo immoo namni jaalalli 50-50 wal qixa ta'uu qaba miti. Osuma hin jaallatin immoo gatii inni na jaallateef duwwaa immoo jaalladhaare immoo jechuun na amma maal jechuun naa galuu dide dhugaa waaqaa lafaa dubbachuuf. Ani kanaaf iyyuu dhugaa jechuun akka kootti bakka kee osoo hin bu'e mucaa kanaaf furmaata laachuu yoon barbaade nan jaalladha baqa sin jaalladha jedheema wajjiniin hin ta'a. Gatiin isaa furmaata laachuu barbaade duwwaa afaan isa faana ta'aare immoo anoo miirri koo immoo jechuun akkasumatti na fakkeessa osoo hin jaallatin sin jaalladha jedhaani jechuun naan galle dhugaa dubbachuu. Fakkeessuu osoo hin taane bakka ituma itti seentee jaalaluma sanatti seentee matoo laaltee wajjin miidhamta wanti si miidhu jira asii natti mimeeti wanti si miidhu jira yoo jaallatteema isa faana jaalallee taatanii itti fuftan immoo maaltu si miidhama kanatu na miidhaa jedhiiti natti mi sarratti hundaa'e ammas immoo anis akkatti miidhamnees immoo ngoonaa jechuudha. Rileeshinii jalqabuun baay'ee salphaadha. Rileeshinii san keessa turanii fiixan baasin garuu baay'ee ulfaata. Chaalenjiiwwan hedduutu jira jechaadha. Ani immoo rileeshinii wayii jalqabee saniin booda akkat gochaa walitti deebi'ee akkat gochaa walitti waan akkasii hin barbaadu. Ani nan sodaadha si jammar jaalala keessa seenuu jaalala jalqabuu dhugaa waaqaa lafaan isin jedhan nan sodaadha. Hin beeku maaliif akka ta'e garuu akkasitti kutannoon itti hin galu. Hin sodaatiin ati maal sodaatta maal sodaachisa hin sodaatiin gama isaatiin amma kan si jaallatu ni beektaa miti. Sammaa beekaam garuu jaalalti duwwaan gahaa miti jechuun ila amma namni gaafa hiriyoonni lamaanii gaafa akkasitti jaalalli gaafa jalqabu hin bareedaa namatti tola jira miti bakka jaalalumayyuu jira miti intini jedhaan garuu turtiin booda immoo akka jalqabaa kan hin ta'u turtee akka jalqabaa kan hin qabaatu hiriyoota kiyya naannoo kiyya irra jiran hedduu gatiin argeeffanan jaalala keessa galuu hin barbaanne baay'isa wayii akka jalqabaatitti wanni itti fufuu hin jiru jijjiiramaa deema bakka wanni hundumtu gaafa wal biraa deemtu walitti siqaa gaafa deemtu amala walii gaafa biraa deemtu rakkoowwan qabdullee gaafa wal biraa deemtu jira miti ammi duraa walii geessisuun irrachaa deemti. Sun immoo kun immoo amma perfect ta'ee akka jalqabaatitti irree kan itti fufuu danda'u namni lamaan sun yoo wal jaallate riil jira miti akkuma abiigoon na jaallatetti anis miiruma inni na jaallate kan osoon isaaf qabaadhe wal danda'uun irree jira bakka jira miti walii obsuun jaalala kana keessa turuun illee ni danda'ama jechaadha amma garuu hin beeku mee isin maal jettu dhugaa yaada keessan koomentii irratti barreessaa. Ati jaalala obbolummaa safaana qabdu dhiisuu hin barbaaddu. Tasa dhiisuu hin barbaaddu. Safaana isa itti fufuu barbaaddu. Inni immoo jaalallee ta'ee sifaana itti fufuu barbaada. Kana rakkinni jiru. Rakkoon gidduu keessan jiru kana lamaanidha. Jaalaloota obbolummaa fi jaalala hiriyyummaa sana akkamitti walitti fiduu dandeenya kan jedhudha. Main pointiin isaa jechuudha. Akkasittiinidha kana kan jiru ani gama kootiin sitti murteesseen akka namummaatti jechuudha.
gidduu keessan jiru wanta jiru amma Ilaa jaalala obbolummaa maaf akkam barbaadu beektaa? Tokko abiigoo mucaan sirnaan beekudha. Akkamsiin jedhu amalli isaallee akkuma beektan mucaa gaariidha waan akkasiidha. Jaalalli obbolummaa waan feete balleessitus wal miitus wal madeessitus ni araaramta jechuun jira miti. Badaa walitti hin qabamtu. Gaafa garuu mucaan akkasitti akka obboleessa kiyyaatitti jaalladhu kan ammoo jaalallee gaafan godhadhu gaafa badii wayii walirratti raawwanne argaa wal jibbina beeka. Haga dhumaatti walumarraa faffagaannan. Wanni akkanaa kun immoo akka uumamu gatii hin barbaanne kanan jaalala obbolummaa duwwaa hin barbaadu. Ammanni si jaallata sitti dhiisema si jaallata. Ati immoo ati jaalala obbolummaa jaallatta. Jaalaluma sana tooma 50% 50 too jaallatte dhibba keessa innis immoo walitti dhufee hammam akka inni wal utubaa deemu laata. Haala ittiin jaalalli sun gaggeeffamu deemsumaan ilaalaa deemtee yoo ta'u baate illee gaabbii otoo goote akka kotti gaabbii goota yoo ta'u baate yoo wanti sun si ta'u baate gaabbii gootee gidduutti kuttaa jechuudha. Tokkotti maal sitti fakkaata? Gaani waanuma hin jedhu hin beeku waan murteessu hin beeku mee waa maraa. Ani ati akka miidhamtu hin barbaadu. Tas akka ati miidhamtu hin barbaadu innillee akka inni miidhamu hin barbaadu. Osoo karaa ati jettus itti fufee jaalalli obbolummaa innis gaarii rabbitu jaallata. Jaalalli inni jaalala garaa isaa irraas jaallatu akka jaalalli isaatti yoo itti fuftes rabbi jaallata. Lamaanuu sirrii mala jaalalu mala. Kanaafiyyuu yoon gara lamaan isaatti iyyuu sirrattis murteesse waanuma rabbi jaallatu. Kanaafiyyuu akka kootti otuma itti fuftee keessa galtee yoo ta'u baate illee gidduu geessee gaabbii gootee dhiisuu dandeessaa jechuudha. Yoo si ta'u baate isa deemsa isaa haala itti isa faana fuftu yoo inni sirraa siiquu barbaadate jechuun jaalala sii qabu sana qannasaa yoo inni deeme akka ofii keessa hin miidhamnetti gooteetu. Itti of hin kennin garuu jaalalichi jalqabiitii itti of hin kennin yoo inni jaalalli sunis itti tole jaalala sana keessa seentee jaalalli si laachaa deemu akkuma inni ammas jaallachaa deemu bareedaa yoo deeme itti fufta. Yoo ta'u baate immoo gaabbii gooteetu dhiisaa deemtaa wanta sana keessaa baata jechuudha. Akka kootti akkasinatti fakkaata. Akkas ta'e baay'ee bareedaadha. Hayyee mee itti ayyaada jechuun itti ayyaadadha miti itti ayyaada. Mee waan ta'u walumaan laalla. Isinillee yaada keessan dhugaa koomentii irratti barreessaa. Waanuma bitaa namatti galuudha. Waanuma hin eeggamne kan dhalachaa jiru jechuudha. Osoo maal ta'e irra bareeda. Osoo kana gootee irra bareeda jettanii waan yaadda wayii koomentii seekshinii irratti barreessaa. Jaalala obbolummaa akka itti fuftu moo jaalala hiriyyummaa akka isa faana itti fuftu koomentii jalatti. Ani immoo sun jaalala tokko isaaf hin qabaatiin gatii inni na jaallateef duwwaa jaalala keessa galuun bareeda jettanii yaaddu. Jaalalli yoo suutanii dhufa jettanii yaaddu. Itti of hin kenniniiti jaalala jalqabinni jedhamu kun immoo sirriidha jettanii yaaddu. Mee yaada keessanii bilisaan koomentii seekshinii irratti naa barreessaa irra caalatti ani nan yaadu cinaa koomentiin isin barreessitan anaan na gargaara akkuma beektan jechaadha. Gaarii isaa ta'u yaraa wanta isin barreessitan na jabeessanan. Koomentii seekshinii irratti naa barreessaa akka kiyyaa akka bitaa sunitti galee ni beeka. Viidiyoo itti aanu irratti immoo waan isin barreessitan irratti hundoofne waan murteessaa jechaadha. Galatoomaa naaf jiraadha fayyaa argadha. Iddoo jirtanitti nageenyi keessan badhaadha haa ta'u nuti sin jaallannaa turtii gaarii. Baay'ee.